dalagaa waanyo hawaanyo ar'arra asladdiin maqaan isaa Chinchuun Chaanchuu mootummaa Kooriyaa Shamaaliyaati. Kalas hora sheessaadhaa dubbatooma sheessaad maqaan asladdiin mootummaa Kooriyaa Shamaaliyaa ka addunyaa sodaatu san Chinchaanchuuncha bes maqaa yoo isin hin galin anattu maxxansaasirra laaltanii Chinchaanchuuncha sheessaadhaa dubbatanam. Gachuu jira obboleessa kee dhageeffadhu. Maal taate? Dhageeffattee viidiyoo mucaadhaati. Mucaa kam? Addisuudha. Hin beeku baran. Laala amma si dhageessisu? Hin beeku maal waan amma beekne haa dhageessiftee beera kee irratti qabdu kunoo beerri islaamaa akka jala kanaan arrabsaara. Dhiisi amma hunduu dhiifama maal jedha beektaa Matsaaf Quddusin yenaaqushulaa ka igirish caammaa sir yigoodi qaaluu jedha Matsaaf Quddusin afaan Amaaraa. Kanneen si tuffatan hundi ganaa miila kan keelatti salaata godhanii jedha macaafni. Wanni jechuu barbaadu warri si qeeqa hundi dhiifama si gaafachuu jiran. Naamani saalfatanii jiran xiqqaa fi guddaalleen hundi kennaa saalfanneerra. Amma wanni mucaanii viidiyoo waraabe keessatti lama taanee du'urra tokkoon kenna maatii keenyaaf hafuutu gaariidha kanaafuu lubbuu koo baraareera jedheetiniin akka waan abdiin raggaasaadhaa rakkoon irra gahaa jiruutti yoo du'es kan ajjeese garee shaadaatii fi haydar abdii bilisummaati jedhee mucaan ani baafadha jedheetiniin makiinaas manas waan maqaa isaa hunda fudhatee amallatee jira. Amma wanni kun amantaa lama walitti buusuudhaaf rakkoo guddaa gadi bu'uu deema. Amallatee isin harkaa? An kaleessa maal jedhe kaleessa nama kuma dinga maratti as leena. Nama rakkoo kana dafee majlisni qaamni mootummaadhaatti seenee tartiiba yoon goone rakkoo guddaa as deemu deema. Amma bahullee rakkoon qabu amantaa keessallee haa bahu. Rakkoon tokko illee jiru. Garuu ergamni waan kana duubaan jiru inni indi andi soo yaasfarranya akka malee sodaataa jiran. Maaliifi ergama hamaatu jira ergama guddaa. Ergama hanga nagahu. Amma deemee? An islaamummaa keessaa bahee nagaatti an kana booda kiristaanaa. Ani abdiin bifa saniin haala saniin sadarkaa ajjechaatti wanni irra raawwatan an lubbuu koo baraaruudhaaf deemee jira. Maatii keenyaaf tokkoon keenya lamaan keessaa nam tokko jiraachuu qaba waan ta'eef an lubbuu koo baraaruudhaaf deemaa jira. An shakkiin kiyya waan kana godhee ofii isaati mucaa kana rakkoo tokko irraan ga'ee hawaasa musliimaa maqaa xureessuu amantaa xureessuu ummata keenya waliin jiraatu waan buusu barbaadu. Wallahi rakkoo guddaa jira rakkoo guddaa deemu jira ergamni guddaadha. Ijoolleen keenya ka islaamaa hoo maal jedhan deeggartoonni jira? Deeggartoonni waan arrabaa dhiise si caalallee anuma arrabsu jiran kaleessa ragal qabanii haga ammaatti hattuu gantuu leebaa an ragaa kana sitti hin finne asli atillee qabri qabda. Goy. Ani mucaa hiriyyaa kiyyaattu jira ijoollee Wallaggaati as jala jira amma. Yoo nageenya isaatiin sodaatuu baatellee ol galchuu danda'a. Guyyaa hunda cherchii waliin deeman naa dawwalee addisuu wajjin jirra paastar addisuu wajjin cherchii jirra shaqqa lamaaf sobanii asirratti nu arrabsan malee nuti amantiin keenya tokko jedhe gidee hunda natti hima. Sool kalee galtee kiyyar ture. Sool jala kana jirta amma yoo addisuun achi dhaqee mungkin eega waan qabu guuratee dhaqeef yoo callite malee kaleessa gidee ani addisuun islaamaa mitii hin amanne jedhu hin sobdaa jettan. Kunoo sool jala kana jira isiniyaati. Addisuun duraanuu hin amanne hin deemne bar bannaa taachuu rabbii jalaa uummanni islaamaa kun mee waan amantiin teessan jettu nama dhageeffadhaa. Barri ture googil keessa galchaa AI dubbisaa Qur'aana fadiisa. Addisuun hin deemne bar duruman dhufini. Wallahi kaleellee kakadhee isinitti hime amma immoo baga osoo ooltanii bultanii hin bulin wanni an kalee jedhe dhugaa taate. Addisuun hin beeku foolollee walitti qabnu alaaqam ayaaqanyim hin beekuna. Mungkin awal wagah ada mitor bersama kana barat dem na bekum mala. Ini alakam. Imbekun. Akka ini dufin beka garu. Isan beku akka ini dufin beka. Amma le nama dhukkub satetti qoosenaan jettanii kunu garaan hin dhufne yoo fayya hin deem. Gaafa fayya hin deem. Haga fayyutti hin deemu amma. Gaafa fayya hin deemu. Yihedal inshallah yihedal dhugaan kiyya in dhokatti mane inshallah isintu salfat anta akka waan jedhetti rabbiin kiina salfachiisee hin beeku yoo inni kan deemnellee taate du'aa itti godhe oofa
Ikkid kalellaa iraasu abaaree oofaan akka sheekaa roobee abaaree hidhatanitti. Amma nadhina yooma deemuu kaayyoon qabaannellee aniin oofa. Chilaaloo dammo. Maaliif nama ummata amantii kiyya awwaala gabuun barbaadu rabbitti ol kennaan haa inni fayyoo eegee deebisa charchitti deebisa. Kazaan amantan. Amman kennine haa fayyoo eegee kennee oofee isin garsiisa. Ufiinuu deema yoo inni ufiin deemuu baate ani arrabbii kiyya biraa waan qabu yoon oof in oofaanuyyuu akka inni isin xireeffatee deemu godha. Asli Ammatti waan gootu qaama ammatti kanama dhukkubuu haa dhiifnu. Waa'ee mucaa kanaa maatiif yaadee kuni duruman deemin. Hin deemne dura. Akka inni hin deemin immootu anu ijoollee ol sinii galcha. Warra wajjin mazmurii dhaggeeffatan hiriyoota isaa baay'ee jala jira. Isinii galcha. Kalee amanuu didanii anaafis illee arasaa sarama mucaan kun kunoo hiriyaa kiyya kunoo biyya keessa jira kunoo. Hiriyaa addisuuti. Guyyaa meeqa taaks makiina addisuutiin gisee deemu anaan bilbila wajjin osoo bilbila wajjin haasofnu wannan mazmurii dhaggeeffataa deeman. Hai, ustaz addisuun mazmurii akka itti bantan akkamitti dhiisee jennaan bar makiina isaa keessa isumaa itti nu bareedaa jedhe. Sagalee kiyya qaqqabe akka nan beekne jedhe makiinaa keessa akka itti darbee sirra baasa. Mootu anu ijoollee ol sinii galcha. Warra wajjin. Maal ta'e mucaa? Sol wajjin jiraatuun oolanii. Nagaa fayyaa baga gammadde brother obboleessi kee dhufemi. Mangistii koo Asli. Baga gammadde ka obboleessi kee dhufemi. Maal Asli gurbaan akka inni deebi'u silumayyuu beekamaadha beektaa ejjennoon qabanii uummata musliimaaf kiristaanaa akka Oromootti walitti buusan malee walitti mufachiisuuf turani namni fudhate iyyuu hin jiru silumayyuu nuti musliimaa wajjin dhalannee guddannee musliimii nuti qeen beeku musliimatu hin dheen beennu siluma hun soobu garuu Asli wanta hin jechuu barbaadu Oromoon hundi kutaan hundi utuu Aslii jala yaanee Aslii dhaggeeffanneen jedha. Maal go'an na jala. Maaliif yoo jettanii deemanii ijoollee ragaa ta'aa dhaggeeffatan. Nama dhugaa dubbatu nama haq asitti baa. Neetworkiin gadi miti. Amma heeydaraatti maa ergattaree? Waan jiru isinitti himuu hin jibbinaan isiniin jedha. Jarri silumayyuu adeemsisaanii Oromoof Oromoo walitti buusudha. Amantiidhaan miti gurbaan cherchii jira ammanuu wajjiniin. Sool sagaleen kee ture dhufu jira. Sool sagaleen kee jiru miyuutu godhadhu kasiin jedhu. Amma amma akka dhugaa yoo haasofne amma namni 12,000 kun wanni isaan naa beekuu qabani ani kaayyoon kiyya durallee ebalumaa islaama ta'e miti ebalumaa kiristaana ta'e miti isa rabbiin na argu jechuudha akkuma dhugaatitti wanni naa beekuu qabdan abbaan fedhe islaama yoo ta'e abbaan fedhe kiristaana yoo ta'e ka fedhe gara amantii islaamaa yoo dhufe lubbuu isaatiif dhufe ka deemillee itti fakkaatee deemee daazin maarar islaama yoo ta'anillee gara biraatii dhufanii nan dinqoon yoo asii deemanillee nan dinqoon amantii tiyyanii jaaradhaa ta obboloota koo ni kabajaan si galeemii wanni xiqqashu anaa fi ijoollee raggaasaa waliin buusee amantii da'oo godhateemee namaa walitti nama naquu fi amantii kaabbaa amantii jalatti miskiina biyya arabaa kana darafu isaayyuu zirfaa galata hin qabne boollan guutamne bananii gootaraan guutamne bananii itti gadi guuraa jechuu guyyarraa akkaawuntii maxxansuu anamma maashaallah tabaarakallah kun poostii 4 akkaawuntii dhaabeera jechuudha kaayyoon zirfarraa dhaabu amma warruma jala kanaan arrabsu kana
akkan zarafamne abbaan barbaade keessan dhaqee haa kennuufi onlaayinitti akkan zarafamne dhaabuudha kaayyoon kiyya malee maa kennitaa miti zirfaa gowwummaan mootu ka gargaarame sanitti galata argachuu ummanni kun thank you God jetti faranjiinu thank you brother thank you God thank you my people tu jira barko galatooma obboleewwan kiyya alhamdulillahi jira barko namni rabbitti shakkaree fi namni rabbitti sabbare ka jannataati bar yoo qara'u baanillee kun ustaad mama bayan jirani you know sila waan kana ustaad Eidariin fa'atu ustaadota guddaan saahiba mucaan kuni فإن شكرتم لأزيدنكم حديث نجرو شيكوتا في هريا شيكاتي هندلايدو قبسون كي تارجتو يا بيتشانو كان أبكنا قفنا هو بدر الأبدان مالي أنا وان ذريرتي بالريتشيا ملينا فريد هيرا أكا إذا أنا منانتي غارا ملينا كراشاني ويتو القدس هيرا كافان فيتين أمان غارو برينا قسيمتي أنا أستاذ طالبو صدات ليتشا سكالي ثلي رسيتين حديث نكيسان دائما فولا كيسان أماني فوتي ونان كالي جرالي سنيف سيقالي متي أكال جاجوك يا يادتا هيدر كالي يا بيخما حديث نكيسان دائما أستاذك يا كبجا كيسانيفو كراشانيف كراجاها سنيو في مكسنيو توكو ما فوتي جري فوتي أما تارجين دي كي ما إني كوني اسكامر جرام لفجلا نما يثو امريكا تاتي عمري غوتو دم دوانا كنا بيا اما بارا كورونا وجولني سومالتي وجولن اورمو بار مالكا بارمسا غونا فري فودي امتا مال غونا يريتين وري دولار امريكا راغور غوتني اجرا بار سومالي فورمون اسكامرون سومالتي فورمون مينيسوتا كانتي والبيت دياسبوران سانو يوهان اندوبان نيمبيكا ورمان بيكو تكفا مچيون تاما سبيلا ميلا هيرانيا كوليغري تكسا كمثال اوغاني I think وغا افر موشندورا وصفانا كان كيستي ورقا ورموما نماهيرا سرزنا فقاته ودو غورو بدا واي گيفترا ساده بودا دسكي نراجتي إن سومالي تو كفا بربادني كمان دنگد ظرفه ورا يجو مقا كوروناتين امتا سيف چلدرن يعني امتا كنا اكا كورونا ولتي انددر في ورا بري موتوم مرا فوديتين موتوم ما في امتا قوم سيجو امريكا ذاتات الملكي وغا ديناميشن وغا سودو ميدام وانا كنا موتوم مان ايثيوبيا الله كرا سيرتي يوغا فتن امتا قوم سو غارتي نمه اكاونتين فترتي غرغار سين تويو سبيا كثيرا كنا امتا كنا كارثيا غما ايما ابن استاذ رايه في استاذ كامل فايو كنو جا ديما ينهج أمان كنينه في جيشو سيقالهم أما كايون كيا أمني غلطة فمو كبارا ربي تلي غلطة غلطو كبانيدا ركوبي ثاني تلي صبرو كبانيدا because نمني شكره في نمني صبره كجانة تاتي إرجعينه توكو وان إذا مودا تكانا إتصبرو أنا مبر أفان إسام بكنين amantii barsiisaa ture kalee sa'aatii 10 irra ture kaayyoon kiyya sanii an kaayyoo kiyya fidee amansiifadhe kasanirra hafe abbaan fedhe yoo dhufes abbaan fedhe yoo deemes ka dhufus nattin dhufu lubbuu isiyaatii fi amantii islaamatti dhufa ka deemus narraan deemu amantii islaamaa keessaa gara barbaade deema man nagalche irraa dubbatuun barbaadu ati akkana biyya jirutti yoo wanni sirakkise wanni dubbatoo jiraate dubbatu waan waa'ee ijoollee raggaasaa kalaas never nama qeente tokkolee dubbatu na xurfata galatoomi dhugaa dubbachuudhaaf dhimma abdi raggaasaa wajjin qabnu guyyaa kaleessa akkuma hawaasni beeku nama 20 irratti bakka ustaas xaalli buridallaan jirutti afoona illa waliin jennee araramnee faayila san cufnee addaan deemne yaa jamaa wanni isin beekuu qabdan wanni haasamaa jiru waa'ee sanii miti amma viidiyoo obboleessi abdi raggaasaadha addisuun raggaasaadha gadhiise keessatti nama lama ummanni mucaa kana za'itiitti naqee bifa kanaan miidhe amma ajjeesuudhaaf deema lama taanee du'uu caala tokkoon kenna haadha keenyaaf maatii keenyaaf hafuu qabna hidheetiin an deeme abdii yoo du'e haydarii fi warra garee shaadaatu itti gaafatamaa ajjeesuudhaaf deeman jedhee deemuu isaa kun an amantaa islaamummaadhaa isiniif dhiisee jira
abdiin raggaasaadhaa waggaa tokko keessatti tokkoffaa jedhe amantaa islaamaa beeksisee jedhe lammaffaa paasteroota hedduu namoota baay'ee gara islaamummaatti fidee jedhe afuraffaa masjidaa fi madrasaa waan baay'ee ummata musliimaatiif gahee olaanaa shoora guddaa taphate kanaafuu miileenni 16 itti xiqqaataa biiliyoona 16tu isaaf malaa jedhee dubbate kun hundi rakkoon qabu bakki shakkii kiyyaa takka bakki sodaa kiyyaa mucaan kun abdiin rakkoon guddaan akka irra gahuuf deemu ofii isaatii dubbate an shakkiin kiyya laal tokko ofii isaatii rakkoo irraan gahee malee waan biraan rakkoon qabu ofii rakkoo irraan gahee ergamni guddaadhaa beeku ilmi namaa gaafa ergama fudhatee manaa bahu garaa isaallee baqasee wallaahi boombii garaa keessallee hin kaatan namni galma kaayyoo galmaan godhaaf jecha obboleessa isaa irra mallaqa guutumaan guututti gimmaashaa ol waa isin jettan kana guutuun yoo barbaadan abdii asii gaafadha. Sijjammar shira kana keessa paarsentii 70-80 kan jiru addisuudha malee abdii mitiiju haqa isinitti mayuu ta'e. Laal manni rifeensaa maqaa isaatti geeddaramee jira mallaqni jiruu fi konkolaataan bitame hundi maqaa isaatiin bitameera uummata. Amma mallaqa ofitti naannessee qabeenya abdii raggaasaadhaa hunda gara ofitti galabbaxees rakkoon dhufaa jiraachuu gaafa akeeku ofii isaatti rakkoo irraan gahee booda maqaa nutti garagalcha waan ta'eef qaamni mootummaadha bulchiinsaaf nageenyi hundumti keessanuu abdii raggaasaatiif eegumsa godhaa keenya nu rabbi nu haa eegu rakkoon hin jiru eegumsa godhaa fi booda mucaan kun waa ta'e jennaan ummata musliimaa maqaa ittiin balleessuudhaaf deeman wallaahi wabillaahi watallaahi anis nitti mee jira maarakoo qabaree moorii jala karaanuu arrabsu kun makiinaa haa bitu maarakoo qabaree kanaaf eegumsi amma akkasii miti bar anasitti baris kaama isin deeme jettan kun ikkoo asitti maara almaxxaa majammaraa iraasu abdii addisuun jettan suni durumaayyuu hin dhufne wallaahi hin dhufne durumaayyuu islaaman taane waan oromoo waliin qabde guurate tartee jettan isa jedhaa jirtu himmootu maarree kun oguu itti kenninu malee jedhaa jirani ummanni kenna ka islaamaa faaxee binti islaam kun arjaadha haa kennanii fi akkaawuntii maxxansa hakaa birrii biraa haa guuranii jedha bar anka itti naafee warri naafan qabne baay'ee jala jira akkaawuntii abdii raggaasaa fidi haa kennitu beerri rabbi maraachee haadha abbaa quban qabne hin kenniti jilbiifattee naagaraa haa gubdu kennitee maarakoo qabaa makiinaa birallee haa bittu mana rifeensaa birallee haa bantu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إنك يا مو. إسنتو رجعوا لي مالين عندكين. جرتو أكم نجامي أصل الدين دكتور أصل الدين أيدر ور كلنا كيس جرتن. نجا فيا غلط ربي. أولاً بقى ربين والبر نفيد تكا جرا. تكا. لما فا جالتني جبتني أصل الدين محمد جتشو موتما كوريا الشماليات. أبو موسى عبد الله فكاي كان فوتا. إيران. إيه. إيران. لا موتما كوريا جباب دوسان شيء كالدنيا مرتي زودات. حقيقة بنا عندو نجام. إيه. إيه شو ثاني؟ كيم جونج كيمو. هاي تأسلحة أيدرونوجي الدنيا أومشتي بطانية الدنيا قدين أبدو كل بطارية جالتني بتني أبو موسى بالله تنسيكن موتما كوريا الشمال دكتور رمال برشينا وانا داداتي موتما كوريا الشمالية شينكانشو مكان كيرارا تكيت جالتني جبتني تكيت أما اللي وان أرومو كيس ديمو موسى دين CIA نمني دلقو حقيقان أصل الدين أشوائي نمني دلين رايتي تنالي سيكني نجد نمو جنجر نمني قنا سندو بساقوي جالتني جبتني ولين جبسين أورومو عرففا برا ربين كان وانجد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله جد برا أجا ولين جبسين أورومو لال
dalagaa teessan ammoo ifa baasaa jedhe rabbiin. Amma ummanni amantaa islaamaa qabatee amantaa islaamarraa deebi'e kun ummata shiroo nyaatu. Alima fiizaa'iitii miti, alima kiimaawiitii miti, alima joolojiyaatii miti, alima teknoolojiyaatii miti, alima shirooti. Nuti alama shirootiif hin cinqabnu dhagaa. Alama shirootiif. Argitanii wanni takkattiin garaa nama nyaatu. Wallaahi al'aziim wanni takkattiin garaa nu gube Sheessaadii wajjin jirra. Akkamitti hawaasni keenya kun yeroo hunda shawwadee ta'etuma kara deemaa marti isaan nyaatantu wallaahi garaana bobeesse ana. Irraa deebitee qabaleen kulli yoo garagalte kun lama kana. Akkamitti hawaasni keenya yeroo mara shawwadamee malleen isaa dubartii dhiiraa nyaatamu. Jiranii faaxeen mataan qabdu haa nyaatamtu dhiisaa waa'ee birriin dubbatina. Abbuun saabillee hin habe'ani. Hinaaffaa miti maal godhaa hinaaffaan hinaaffaa keessa hin jiru. Hinaaffaa keessa hin jiru ani mantiqaa hinaaffaa hin jiru. Kana waan ta'eef ammoo takkattiin ani wanni ayseeneef baga rabbi dhugaatii illee baase takka jedhi dhibbarraa dhibba. Raayitii sii kennine kana jaalatanii jibbatanii raayit. Fudhaa Abuu Mus'abillee kenne. Isin barsuudii teettanii kallacha kee hoomuu hin danda'in jettanii Shee Abdusalaam itti naa dabalani. Akkana laal kennine ammallee kadalagaa waanyo hawaanyo ar'arraa asladdiin maqaan isaa Chinchuunchaanchuu mootummaa Kuuree Shamaaliyaati. Kalas hora Sheessaadaa dubbatu amma Sheessaad. Maqaan asladdiin mootummaa Kuuree Shamaaliyaa ka addunyaa sodaatu san Chinchaanchuunchaa bes. Maqaa yoo isin hin galin anatti maxxansaasirra laaltanii. Chinchaanchuunchaa Sheessaadaa dubbatanam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة سلامة ديبسا. وعليكم السلام. سجلك كبير. سلام جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا جماعة الخير. نوين دقيقنا يسين تون دقيقنا وعليكم السلام. كيساني موكي. دقاجرة. إنك قامة يا. سجلين دقامة. إيه. بريك ما سويت. سجلين دقيقتني. نعم. mana folo gorada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلام نس كريستيان نس مني mana كسري مني mana كوريا دي يعني كنو China را كوريا نقول تاني فولو gorada عندك. أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام انترناشنال ديبسا. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جراتن أصل الدين الرجال كبير وروني أسكيساتي أرقمت مرت كيسانو بقى جراتني أني قيار حقيقة قمت شوكبه ما قمت ديو كان أنجتن تاتي أولا ربي قرآن كيساتي دبتي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. نبي الله موسى سهيمتي أسو الدنيا تنقوتون إسلام ما قد يفتيك كفرت تاتي أني نما تقتهن هجموا جد ربي دبته أبان في إسلام مرة دي بيف إسلام ما واهنتاتو سنتو نقم تيستك لما فا وان وقال لما قوتو دبتاتن انتريت أولبيه أني مجاكنا قافة إني إسلام دقيقة مراسة بودة إسلام ما قبته ليبي سيني إسلام من دم إسلام من آنني قلبي تيسان قل ليسا ويتما إني جري بلو مالتو ديمات ننجرا جري والله هم بيتي نمني أني اتنهمين هنجرو نمني أن اتنهمين وجولي ورشي كوتا كيسا وجين ديمو تلي توكوتوكون وجولي تنغورسا إسلام من دم جيشون ديمتو إسلام من آنني جيشون ديمتو أركانك أبدي سيرك أبدي شرطيك أبدي وجولي تنغورسا jedheetiniin dubbataatiin ture jaratti illee himee jechuudha gaafa abdiin baaleen dhufe waan salaataa beekaa mucaan kun abdii raggaasaa kun attahiyyaata beekaa namni martuu ka waliin deemu bakka ulamaa'iin gugurdaan jiranitti isa dura ol kaasan isatu ol kaa qaala Allahu jechuun beeku mucaan kun barreeffatee yoo jedhe malee maaliif ijoollee tana akkana gootan mee barsiisa ati ka waliin deemtu jedhee jechuun beeku
كإسلام ما هرأسي بكفيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجون بيكو فيديو إني كلام في أرجع إذا دي مرة جفت أقول ترى صوتيها والله وبالله وجاجو تودو بتهاتوري ورا هريوتا إسوجين ديمون اللي جرنا إسلام ما تلفون نمني قاريد أنا مهدوتو إسلامي وجولي تنواهي إسلام ما برسيسا أمة كريستانا قلبي أبسيته يو سيران إسكار إسلام ما تيام تركين ننقبو إيسوس نما جتشوران إيسوس أموتو واقامتي جتشوران إسلام ما هندمتو أولا فيها بردتو جولنتوني واهم بيتو جدي وقاقوتو إياتوني وقاقوتو سلا جبات أنفا إراك أبداري حقنا منتي دباتو يجو كناف هرطا سنتو البه وان تاتيف واني أن أما آمو يوكا جراتو تاتي نمني كينك سوشال ميديا رجركوني واهن هبتو يولين كارورا متا وفيتين اتين ديمتو ملكي فتيتين انجرت مجاهي فيتين انجرالي نجحوا فيها وغاي سنتهمان ملكا هنيتين انجرال اتي حموتو امس اسديبتيتين ولين الربسنا كونو الربستاني اسلام ما كي سابافتاني قبجت اجتانيتين ولين تكيسنا ولين رتدو لهنقوئنا وجولين درانو اسلام ما جتشون صلاة نجتنيمي نمني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جئيو صلاة قاباتين إسلام ما ويتنجر وصوف إيتنين مقا كنامتي مقا نبي محمد سنوفرتي أني نبي يجري وجولين تن حقم صلاة حقم عباداك أبدي جتني افدرت ديبتني لالوك أبدا إسلام ما كيسا إبلوتو الربسي باسي إسلام ما كيسا إبلوتو جيتشانا موتو وراني إسلام ما نور إفتي ديمتي جيتشاجر وكان نمني إسلامتات نمني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جدت نما إسلاما تكون أكنا جتك وبا اتنقبين وجولي واياد أديم سأفيك إر أفتيتنين جت كرور أفي قلمان قهنانين إسيني إيسي هندي ما جت وللرتدو لهن قلنا أن أمسكنا إسيني تامو بربادة كرك يا بارك الله فيكم حقا نمجتك أما آكرا إسيني الأمن الرابون أصل الدين هنچون كانچو مكان كي مال أصل الدين هنچون كا أما متنسان أجرت حلالني داقا يزتي ما نمني يونا أجي فردشانغو تناوج لولو فردشانغو أبو موسى عبد الله لا سنتي ما رجع فردشانغو تناد أباتي شيكتي أستاذتي عالمتي نما بزنزيك أبو بديسني كان بيننا وأجي فنانا يوراد أباتي مالي وان ديني فيمتي رايت أبو موسى عبد سنين كواجي فنانا تشكمو هيدري تلفاتي فو أجيسو ولا فلان بيت نمني توكو غدي بهيونا أجلولي رزقي راد في مالي ديني في اللولي نحللها أما كاكرا كسنين آمنو أصل الديونا أجي مكان إسا چين كان چون چنچو أبو مصعب خلاص أصل الدين وادا بلو فدا وادا بلو فدا بيا كيس جرابي تاك بيا لا كانت للايفا كان يرو يدو سينون ينبر دندامو حقيقة بكمادا كذا تنكر كينا كانت أسين أما اللي وان آمد أتجرا دوغونغورا كان الرس دركا درار رتمال تجيس بيتا غابة تكوفين في النفوري كانت هاني كوهيل إسلام ما سيني مكا إسا هيادة دو أبان جبل سوجراتين بيكا بكشيرون يانوتي نمن كوني فارفتا قدادا إسلام ما سيني يجد أني نتفيدان ويتنتفيداني تنجدان أكنت لالي فول إسا وان أرجي نتفكاتا جدين umrin kemek ennan wagga 40 anjed video le natti mumulisi mal resin agarre maliti jirta mal barata jirta qara'a jirta ennani lakki qara'an jiru hali akka abdi sanfaatti tiqishu anana mijjatu dhabe si galami akka abdi sanfaatti anana mijjatu dhabe wasi sirrefata jirana anjed kamata gudda tokko abbo heydar yo beytan matan isa gama gamanan gofareeda wondi magabe ku dandeettanisin annama akkasiiti ammallee dandeettii addaa qabaanaan jedhe dandeettii addaa maal qabdannaani ani faarfataadha osoo akka amma bakka gariitti qur'aana babbananii qara'an kana baneetiniin ammootu irratti ka hojjedhu taate akkuma qur'aanaa sanitti fayyisaanaan jedhe wallaahi wa billaahi in dubbannee beekan maali jennaaniin amma kalaas eega islaamanii islaamummaa keessa teetteetiniin ammootu amantaa saniin oofuun hin danda'amu amantaa sanitti achi hin deebine islaamummaan qabanne amma waa qara'ii jedheen an akkas jedheeni torbaan lama moo akkas booda kara kiristaanummaa achi deebi'e naa deemuu didi jedhee bakka karoora biizinasaa seenuu dadhabee daa'imni naa hubattaniimi kanaaf
an ammallee wanni dhaamu namni kara islaamummaa dhufu tokkoffaa namni nama islaamsisu awwalaa inni waa beekuun barbaachisaadha. Amma abdii yoo gaafatan nama 700 islaamsiseedhaan gaaf tokko itan argu. Nama 700 islaamsisee jedhanii ka dubbatan ija kiyya kanaan argee jechuudha. Namni islaamummaa seenee islaamummatti nama yaamuun bareedaadha gaariidha. Garuu eega islaamee amantaa san beekuu qaba inni. Rasuulli bar mana kiristaanaallee seenanii waliin nyaatanii kawaa irratti nyaatan kana duraan buddeena maali goobanaa uuman kansa ka duraan leemati gabataa kunoo wanni san isa irra taa'anii mana kiristaanaa dhaqanii waliin nyaatanii waliin dhugan siigalee namummaa walitti qaban jechuu hin arrabsan namni har'arraa kaasee yoo islaamummaa seeneetiin jedhe osoo wangeela dubbisutti hin seenne qur'aana barachuu qaba kana himaan osoo ijoolleen ta'e naannam tokko har'uma islaamummaa seena har'uma wangeela asbana kama wangeelaa kanaan nama kiristaanaa tokko dhaabateetiin hin karakkara afoo dhaabatee jechuu qur'aana barachuu qaba qara'uu qaba har'a islaamee islaamummatti nama yaamuuf osoo cinqamuun taane dura waa baratee eega barateetiin jedhee namatti himuu qaba ka jedhu kana kuni dhaamsa kiyya waa waggaa hedduu argaatiin ture yaadaatiin ture dubbataatiin ture mucaa kana bakka ulamaa injirutti ol kaaftaniitiin da'waa godhin jedhinaani wanni inni beekee da'waa godhu hin jiru osoo jennu har'a tuni dhufte waan taateef hawaasni islaamaa akka walirratti hin duulleen dhaamsa kiyya salaamu alaykum Kalas nagatti cinchanchucha. Nagatti kochoncha. Anamma asli Chachuchu. anamma kana ummata ifama gaafadhu ummata Oromoo Muslimaa hundasaa. Abdii khiyya salaatu fin deema deeqa ta qofa dubbadeetiin nooni jaa kamit. Aye. Dhaabadhe Deeqa kanaaf ifama gaafachuu barbaada dubbadha absurattiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya hundi keessanu waan hin jechuu barbaade jalqabumaa namni tokko gaafa gara islaamummaadhaa dhufee sila barnootaatu awwala hasla barnoota fi mataa isaatiif barachuu qabu. Ani isaan caalaa obboleeyyan keenya gartee namni tokko gara islaamummaa dhufe fuudhanii akkatti zaabaa malee fiiganiin santu balleessee yeeyyaata. Gizaaba malee akkatti ol fuudhanii fiiguunii santu arraan tana fide dhugaa dubbachuudhaaf. Namni tokko islaamummaatti dhufe yoo dhufes islaamummaadhaaf waa takka illee hin dabalu tana namuu nu hin beeku. Islaamumarraa yoo beellee islaamumarraa waa takka akka hin rifne namuu nu hin beeku. Namni tokko lubbuma isaatu ibidda jalaa baraare gaafa gartee gara islaamummaa dhufes. Gaafa islaamummaa keessaa bees ifuma miidhe nam tokko illee hin miine. Huma dabaluu fi huma irraa inni risu islaamumarraa amantii islaamarraa jechuudha. Kanaaf mee takkara lama deebi'aa jirti wanti tun yeroo hedduu deebi'aa jirti. Dhugaa walitti himuu dadhabuudhaatu kan hunda fidaa jira. Jara keenya namni gaafa islaamummaa gara islaamummaadhaa dhufe akka nama baandiraa wanni harkatti fuutanii akkatti hin fiiginaani. Hatta aaliman ulamaa gurguddaa bitti tun qabdu biraan fiigaa turan jara kana duraahu. Barnoota haa taatu namni gaafa gara amantiidhaa dhufe ibidda jalaa inni najaa ba'uu isaa sanitti gammachuudhaan simachuun waama jiru. Amma eenyu daawwaa isinitti godharee isin biraa deemte sheekotiin teessan duraan achitti paastara turte. Maal jette aslattiin? Kaleessa gisee duraan dhufne cherchii oolaa anu ijoollee wajjin oolaan tunatti himee mazmurii dhageeffataa. Ani ko ijoolleen Oromoo guutuun natti dhiyaatan. Amala kiyya amma hin beeyti ijoolleen kiristaanallee ani yoo nama walloo lellee gisee ijoolleen natti hime charchii wajjin oollaa guyyaa mana charchii wajjin oollaa halkan mana diskoo walii bullaa yuunaa mana diskoo Abu Sabraddiin. Mana diskoo beeku wallaan kijibu. Miskiina waddarataan ta'e mana diskoo waan jedhamu jira. Qaayidaan isaa akkuma sagalee wayiitu waan hin jira bakka akkanumatti irra tara. Mana diskoo wajji bullaa karaa haga diskoo kennummootu
makiinaa keessatti dhaggeeffataa deemnaa maal sirbaa miti mazmuuriin akka akkuma nashiidaa isin dhaggeeffattan kana jechuudha. Islaama miti islaamayyuu miti isin jire barkaleessan addisuun. Amma warri deeme jettan duraanuu hin dhufne isin jiraara malee almaxxam. Laal asli qiyyaama dubbiitti yatana fudha amma warri deeme jettanii booyaa jirtan illee hin dhufne wallahi hin dhufne duraan amma ani riski ani waa jara beeka hin beeku barko yoo waan qabdan guutuu gurgurtanii kennitaniif ko am so happy obboleewwan kiyya ka Oromooti ba dhiiga tokko nuti itti gammadaan asli hin ametanii itti gammad hin dhufne duraanuma hin dhufne garuu ammallee yoo ani dursee dubbadhee booda ammallee asli ofenaan jedhanii Allahu alam ishi isin dubbadha itti geeffadha gaiba eenutu video abu mu'al tokko dhagee asliin accounting moo manaajara baankii akkamitti accounting namaa beekaa jedhe namni keenyaa gana hubannoo irraa fagoo nama cabsuuf hagana fagata namni ummaan sila oromaatu waan hiriyyaa keetitti achi ergiteetiin baasi statementii kanarraa na jechuu ni dandeettu tokko ilmuma qal'aa tokko ijoolleen baankii dadisiraa qaqalloo handi nama sitti dhiyaatu xiqqitee baasisuu dandeessu tokko nama morman namni keenya. Isaayyuu ka nama mormammoo ka eegas isaalfatan. An ammas ka isin jechaa jiru dubbiin fagoo garatiin deemina. Tama kaleessaana kaleessumara dhaabbadha laala kaleessuma mileena 4 irraa mileena 15 isiniif deemi hin dhufne duraanuma gara amantii islaamaan dhufin mucaan hin deemne duraanillee kiristaana ammallee kiristaana obboleessa keenya ka Oromooti rabbi isa haa qajeelchu zaaset allaqe daqqaqe faayila kana akka cuftanoo warwaata dhiibdanii booda obboloota keenya kiristaanaatillee maal gootanii walitti haasaa keessanii tajaajilanii bada. Faaxeen teenya tayyara malee Rabbi tokko ijoolleen raggaasaa ergamaadha jettu jara wajjin kirri hidhattee taruu dandeetti. Faaxee binti Islaam jaanjoon immoo keessa bultu. Dubbata Abu Sabraddiin dubbii isin saame. Shir mee idarii kanni fi ittiin deebi'aayee. Idar dubbata. Ani dhiifamaaf hin kee dhaabbadha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif hinnaani. Maal balleessitee dhiifama gaafattaati? Jalqaba ijoollee kana isaan shahaadaa qabadha yennaan lakki shahaadaan qabattu deem jedhee ariin hin ariine. Kottaa jedheeni. Situ fidee dura. Jalqaba anatu midabba qaara harkaan dhaabanii. Akkas taanaan maaree akkas taanaan dura baabaan dhiifama yoo baabaan uummata islaamaa dhiifama gaafatan gaafatta. Isaan illee bar mucattii takka jarman kanarraa fidanii deebite abbaa ta'aniifi. Ta isaanii bar fitinaan qabduu bar. Ta isaanii dhuftiin lixxee bar waa takka ciqiqiqiin hin jiru. Ani ijoollee fuudhee gara miidiyaatti fide wallahi wabillahi watalla dogongora guddaadha. Gana ani yoo barbaadan lafarratti shahaadaa qabatan yoo barbaadan hadis ammallee angara ummataa fidee sadarkaa isaan hin qabne tokkofa waan takka taachee kijibes hin qabaanne sadarkaa paastarii ittiin nama tajaajilaa ture. Jarri paastariin turre gaafa turan. Uumaa gahee tokko hin qabannu gaafa sanillee jirumatti muutii qabatan malee. Charchii keessaa moo? Diraamaa irra dalaganii dhaqaalaa barbaadda yoo an kijibu. Diraamaa irra dalagan. Ani akka mataa kiyyaatti jarri kunniin jira jajjabaadha jedheetini yoo kanarra faarse bulanaan jette waan barbaadan jajjabaadha jedhee hara miidiyaa hawaasaatti as fiduuni dogoggora guddaa. Lammaffaa halkan guyyaa dhaabbadhee hirriba kiyya dhabee guyyaa somaan oolaa galgala uummata miskiina beelee faxarsiisaa halkan isaan bira bulee waa meeqa godhee akkaawuntii waa meeqa kana hunda godhee uummata muslimaa waan hin dalagatan tagara miidiyaatti as fide tana lammaffaa ittiin deebi'u namni barbaade lafarra shahaadaa qabatu kadhis illee lafatti haadhiisu kanaafuu hara miidiyaatti jara kana as fiduu kiyyaaf dogoggora seenaati kana mootummoota Bilaaliif abbaan murtii tokko faanti fooqii binnaaf jetti osoo obboleessa abbaan murtiitiif bilaalfaa miskiina biyya arabaa kana birrii guurtee mana hin bitiniif maa deemeree addisuun jarjare. Jechuun amma xiqqoo dubbiin kaayiroo irraa yoo kaate beekta akka duraan taatu kallattii jijjiiratti. Amma kaleessa waan kana dubbanni har'a keessaa ba'uun kun ergama guddaa lafa jiraachuutu mul'isa. Walumaa galatti fuunee gara miidiyaatti as finnee waggaa ol ajandaa isinitti gochuun
dhimma isaanii qofa akka haasamu gargaarsa illee ka isaanii qofa rakkoo illee ka isaanii qofa hojii illee ka isaanii qofa dhufanii akkuma reefu ustaas jedhanii islaamummaan ni mi'a kadammaati jedhaniiti falaasfaa hin jirre. Hadida gubbaa dhaabatanii islaamummaa jechuun akka daandii baaburaa kana jedhan islaamummaa jechuun akka dammaati akka ananiiti waan hin jirre tiksiidhaan kana kara miidiyaatti funnee fooloora akka argatan dhageettii akka argatan hawaasa muslimaa akka isaan bifa kanaan itti taphatan gochuu kiyyatti itti gaddee jira dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan dhufaa dabra hunda hojii kee keessa maal gaabbitee yoo itti gaafatte abiyyillee waan sitti nu qaba waan kana gochuun qabu jedheen mallasaallee waan jedhe qaba hayila maaramillee waan jedhe qaba hayila sillaasillee waan jedhe qaba gurguddaa fi xiqqaan namaa namni waa wayii keessa imalee hojii kee keessatti maal itti qaanfatte waan himan qabanii ani jireenya miidiyaa kanarratti waan kana dogoggoreera dhiifama naa godhaa ani obboleessa keessanii yoo dandeessani na gargaara jechuu yaadaan na arrabsu dhiisa yoo dadhabdan akkanuma na dhiisaa waa'ee naa godhaa maaliif dhugaa dubbachuudhaaf uummanni akka dhiifama si godhu abdii qabna gargaarsa garuu birri ijoollee raggaasaa fixxe waan si gargaaru qabnu yoo yaadan taate malee birri ijoollee raggaasaa saamte fixxe uummanni miskiina taphatama nyaatee bulu qabu. Yaadan si gargaara waan yaadan si gargaara. Sani waan achirraa fi ammoo asli wanni beekamuu qabu akkumaan kaleessa dubbadhee waa'ee dhimma mallaqaatti wal qabatee mallaqa osoo niyyaa irraa qabaadhe sila yeroo isaan maqaa keetiin bananaan jedhan yeroo isaan maqaa koreetiin bananaan jedhan ture sila dhugaa dubbachuudhaaf kana keessatti illee ani qulqulluudha qulqulluu rabbi. Hojii shaataan kiyo. Bakka adii kanaaf hundi keessatti galatooma ulfaadhaa ilaa jiraadhaa galatooma hundi keessatti. Yaaddayin adda rabbis yaa eegu maal gootaatiillee sitti fakkaateetuma bittee fiddee jarilee deemanii baaba. Kun baaba ma akkaawuntiin feeki. ورحمة الله وبركاته سلا ترى تريدي فما كم كان نجاجرتو ما سيقطع إذن الدنيا والفتة وعليكم السلام مالي فانا كان أجر تاني أمة رانا كمان نكون أماني ثابا كنا منطقة إذا ما يجري يعني مجمع كنا مجمع مرات تو كنا بيجتو كول إنجر تاني مالف التوك كنا أمة رانا بلّيسا تكتبدو بلّيسا ما تك أديم سكان الرت سرت نرجع ودو سرت ترجع كان سكابون بيت بابا تا عربي كذا إذني بابا صار دين تجافة تما باي ذا وي والله دوكمان جنا بلّيسا سرت نرجع أديم أستاذ أحمد يتوقع كذا إنك دنا رفضت ركوت ولا كذا كل دار بيا السلام عليكم أستاذ أحمد أنا غرفة لنا الأستاذ أحمد اللي هو سنتيكو أميرة كيسة قال مالي وامبراتي متي السلام عليكم كوتاكا جزاكم الله وانت لنا في دار إنه مكان ذا كأمريكا يوم كدولار كم يشمبر يوم أبو معاذ أبو تكتي ما تأكل كيفون كوي تكتي وانا نما سلام عليكم أنا أفوينا هيك مسلم أقول مسلم جزاكم الله خيرا أنني ياد جباب دونا هيدري الرت ياد تككبا أنا مالك لو علماء تقول الرت دبّدا إسنتي ما أمّنكين مسكين والله لما نتي أرتن والله لما انجر ربي قلتي أمنتن أبدي إمبيكو حديثة صحيح أركان كبوك أبدي حديثو بخاري مسلمين إرّا حديثة صحيح كبا هندوف ندرانو أنا سو ما كبو كباسني دوبي ما تيجي ترى مالي في فرن جرا برنامج ما فرن أما حديث صحيح خلاص نوبسي لما مي رواد بناجر أرجيتا بسم الله الحمد لله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أبدي جلول لي بدي سي أدير بقى في الدني قربتين تنار كبديتي تبرا دبّدا مال قدنا ما هي باتي فانا سيدا بي هذا بوثنا قربانا قا دبّدا أستاذ ما دائما هذا ما التوفيق يقر انبوسنا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيني في الحقيقة أولتي وانتو تسمونا هجة مرتي يرو توكو خيرين شري فكاتي رفا شري نمو خيري فكاتي رفا نم توكو أصلين جولي تنتك إيجتشون نمالا وانم نمو واسنجر اللي وان تكتي قفا كسنجر أرو هنگا ساعة كنا دبي كافته هنك جبده نمني سنجر تو كل انجر
كجد اللي بودر وفي هركة كنتي برادي بير واتكتي نمني جد مال النجنة هاga asirra ol baasee sadarkaa kana geesse maaf jalaan kanuma malee waan biraatii miti. Sani nama dubbii tokko eega wadhakkaa ga'ee kaduubaatiif nama hin kobadhu amala kiyya. Fuulduraaf akka namni sirreeffatu godhadha malee. Ani maqaa namaa meeshiin gochuu waan hin barbaanneefi malee wallaahi ustaad Ibsaa itti himee itti dawwalee garee keessatti isinillee adaban godhinaa garee hidhannee isinitti himee ustaad zamee qorii hidhe jechuun beekan amma bakka birriin eega bahe dura yoo faayilli sun soba ta'eef cadhise galee wanni maqaa isinitti himee ustaad Ibsatti himee ustaad Xaahiritti himee raayyaa abbaa macaatti himee jabalutti himee. Asirra malee argine baran. Ustaad raayyaa namni baankii Itoophiyaa jalaa deebise ana isaa baankii banuuf hoseene gaafa inni maxxanse. Tidawwalee ustaada kiyya salphatte birriin oovariidha afachaa dhageeffadha. Bar mana dhaqanii poosti gosisiifatanii dawwalaa gaafadha abbaan feetan. Maqaa raayyatiin akkaawuntiin harootti banamee faaxee binti Islaam kanaa gadiinfamu kaanaan daawwalee ustaada kiyya yoo rabbii si uume sodaatte birriin oovariidha maqaa ofiin balleessinii mana keetti galiyee ustaad raayyaa baankii jala deebise. Waan nama guddaa wajjin haasofte immoo kuno akkana jere jettee haga goolabdutti hin dubbattu. Sirraa deebi'e. Kalaas bareeda. Tun naa deebite amma. Naa deebite. Wanta ana matamallee waan namni siin jedhe. Jabalutti gizee himu jabaluun jimmaan jira daawwaaf dhaqee muhaadaraa wayiitiin gaafa mastarii ol saqqalansani ka jabalutti dawwan. Ustaaduma Itoophiyaa keessa jiru Finfinnee keessa jiru namni ani ittiin himin hin jiru. Ibn Haydarima wallola qabnuun kana qofa namni ittiin himin kun deeggaraa jaraati jedhe dhiise. Namni sheeka Finfinnee keessa jiru namni ittiin dawwalee ittiin himin hin jiru. Bakka dirqama fixatteetta jazaakallahu ulfaadhu galatoom. Waan tokko irratti kasi galatoomfachuu barbaadeen. Sadarkaa san deemtee haga akiraallee ulamaa'otaan fuuldura keessan dhaabachuun barbaadu jettee haqarrallee dhaabatteellee sanu birattuu afoo keessan hin dhaabudhu jettee dhiifama gaafachuu keetiin ani galatoomisiin jedha awwala asliidhaan. Rabbi si haa galatoomfatuu dalagaa ta'e keessa rabbi baafasii haa kaa'u jedhee bira dhufa. Saaniyaan waa'ee namoonni shaadaa qabachuu, waa'ee namoonni shaadaa irraa duuba deebi'uu, waa'ee amma obboleessaati. Waa'ee obboleessaati iyyuu miti kaleessa gizee Ustaaz Abdurrahmaan Huseen Xaalibu Ridallah dhufanii sirreessaniitiin jedhan hin turreen. Booda ammoo dubbiin akka tattaateoo viidiyoolee dhaguuf yoo namoonni illee natti maniitiin jedhan garaan hin geenne. Maali jennaan fi laqiiqaa waan namni miidiyaatti waan baaneen miti. Adda torbaanitti manni dabbasaadhaa 12,000 nama 10 kafala yoo jedhan tayyib. Torbaanitti nama 10 12,000 kafala yoo jedhan abbaa manaatii meeqa gala? Dhiisa amma wannoon jedhina. Bare amma waan jedhan waan amma Ustaad Xaalibuun tokko bira dhufaa amma san rakkataniituma isaan illee nagaa buutanii waan Ustaad Xaalibuu san bari akkam goone beeytanii nuti waan jarri isinitti himanillee osoo hin taane waraqaa isin fiddanillee osoo hin taane fuuluma keessan kana amanne dhiifne hadisni keessan sahiha afoo inaalillahi jenne ustaada jalaa deebine war akkan amma ummanni maal hubata tana hadisa da'iifa ijoolleen sawdetana hin hubata waan ta'eef nama guddaa amantiin teennallee kabajaa jetti akkaataan aadaan fiduudhaan ummata kanallee guddaa kee kabaji jedha san hin beekan saniif deebine an akka ummanni illee natti dhaate fuulli keessanuu nuu gahaadha. Fuuluma keessan kana barbaannaa ikispileen nullee hin abraarra'inaa waraqalleen 5-6 waluma biraa jennee an osoo dokumentii haarawa biraa ka miliyoona 17 Nigdi baankirra jiruu fi miliyoona 4 Awaash baankirra jiru ka mucaasan hin agarree 6-17 meeqa jechuun miliyoona 20 wayi osoo arginu fuuluma isaanii qofa fudhannee dhiifne. Galatoome tanuma irra sii dhufuu hedaayyuu naafoo baate isaan
akka diiniititti illee akka nama dhabuutitti illee rakkatanii waan sanniin qabatanii dhufanii an kuma miliyoona 15 jettanii an 16 jedhee kaachii asii illee jira ammoo kanaa miti an gizeme isin dhuftan dubbii dhiise jechuu kan kee tanatti dhufuu edaane tanaaf waan gaarii gootee isin jechuu barbaadeeti kamucaa ammoo kafare jedhanii jamaan haasaaranii filaqiiqaa nama kanaan guyyaa takkallee akka ufii keessaa baasuu osoo hin taane yoo Abu Sabraddiin shaadaa deebisee anat deebisee yoo ati shaadaa deebiste nama tokko anat deebisee irraa waan dheessuun qabu hanga islaama ta'e sanitti haqa islaamummaadhaa waan inni narraa qabuun godhaaf ammoo awwalumaa nama kana waan inni islaamummatti as dhufee islaama ta'uu isaa waan mul'ise aniin argine mucaa amma jedhaatan obboleessaa obboleessaa kana waan inni ta'e islaama ta'e mul'ise illee argine almuhim Addisuun ilma keessan kan kiristaanati islaama miti duruma akkas ilma oromooti jennee bira haaluuf akkanatti baqa kanarratti walii galla ammoo dhaamsa kiyya akka du'aa taatiitti reef Abu Sabraddiin jedhanii turan Abu Sabraddiin kiyya mucayyoo takka tana dura ta'amma reef asliin jedhaaru takka Mubaarak Musammaa waliin geemii taphattee shaadaa sheekanaa barbaadinaan jedheeni Mubaarakiin Ara yene baba allu jedheen na bilbil. Seenee shaadaa deebisee abbaat falligaallo jedhan abbaa sii ta'e jedheen. Allah akbar. Guyyaa sadi Gudiin godhe. Ulla mateettee ka'een nu kan waliin taphattu arge mucaa keenya raachan. Raachan mun gaafata beekta ati sakkartee shaadaa deebite moo akkamiin nama guddaa footeettee akkana duuba deebite jennaan. Inni sakirreen hojjettee. Almuhiim. Yikkasataan. ብዙ አጋጥሞናል እዚህ አይነት ነገሮች በየከሰት ጊዜ ለፈረደ ለጋቱ ረሄደርን ቤካ አዱአታ ዋን ከና ቱሪያን የሮ ዴራ ወና ከና ባየኑ ኩናማ ቱሪ ኢራን ካየኑ ብረሉፍ ናሙ ጥቆ ከአሞ ቱን ወኒ አኩማ መሄደር ጀሩ ነመረክፍቴ ማሊ ጀናኒ ነምኒ ከነለ ዳንጋ ኦልባሴ ከሰቱ ነሞኒ ዱአታ ከሰቱ ኦቦሌሰኪያ ፊልመኪያ ከበጀማ አባዘሪን ዋወይ ኦሶንጉተቲን አማን ቦደት በሮምሳ ኢስኒታ ጀደ ያታ baromsa isinii ta'a jedhee yaada. Heydar kalee irraa haga adhaadha hin gaddarraa hanga dubbiin tun galte bakka kana taa'ee balleessaa fudhataa cinqamuun isaa maali beektu? Hateetii miti. Nama dha'eetii miti. Hanga deeme santu booda dhaabatee yoo laalu adaa sababa kiyya sheekoleen ba'ee sheekolee biratti namoonni kun amantaa fudhatee booda amanamummaa jechuu. Amantaa osoo hin taane amanamummaa. Namni aslii irraa dhufe ana biratti amanamaa. Leannoo aslii waan amanuuf. namni ustaaz arabiin irraa nadhufe amanamaadha kanaaf hammataateen nuyi namoota islaama goonu kana gara baromsaatitti taa erginu tokko kana lammaffaa da'wat akka hin ergine kun warra sheekaatiif dhaamsa nama tokko osoo keessirritti hin barin osoo keessa waa hundaa hin barinitti keessa mulullee ittiin kennanii waan tana ammoo nuhi akka islaamaatitti sirreeffannu taan walii galatti galatoomaa ulfaadhaa jarri kun አዲሱ ረጋሳ እስላም ተኡን ክርስቲያን ተኡን ኦሮማ ተነለ ዋን ዲጉን ቀቡ ዋን አካ ዑለማ አትትለ ዑለማ ለወሊ ቡሱለን ቀቡ ዋን ዲን ኢለ ተኩለን ቀቡ መጣ ሄደ ዮ ዱፌ ዮ ጉያ ተከለ ሻዳ ቀበት ቆ ቦል ቀቤ ቀበቴ ጅራት አቺን ገረገለ ዴሜ ፕላትፎርሚ ጥቃዊ ከሳ አስሊንም ቤካ ከስ ቱሬ አቺት ጋፍ ተኮ አርገን አቺት ጥቆ ዋወይ አርገ ጥቆ ዋሸከ ቡድኒ ወይ ከሰት አርገ አልሙሂም ሸኪሰን አሞ አስሊን ኩን ጊዜ ጋር እኔ ፊዱ አኒማል ቤጋኒ ከወና ወይ ካቴሩ ካን መስሙሪ ቪዲዮ ነብረ ጀረጀና ተኮለ ነብረለ ጅራን አንጀ ነብረ ተያራ ተኮለ ኢትዮጵያ ራ ነብረለ ጅራን አንጀ አምባር ዋን ገረሽ ያዳት ካሲሪ ጀይለሙ የሮባ ያሞር ገረሽ ያዳኩ ወረ ቲክታክ ከራከራት ቆጥታ አነፋነት ቆጥሰኔ ምቲ eeganamnu bakke mamada warra barbaadu taate jedheetuma naqqotte nama dhugumatti ijoolleen teene tagare shahada warri akka Abu Mu'az Ustaz Awwal fa zahira leo maqabazu bata tak na goran tak isani kana jala deemaan garu haya waan jedhu jira garaan dandanda'u tibu immediately akkuma warga dheeritti achi erga jedhee maal goraa qalbii fincamsa jedhee dhiisa guyyaan haa dhufu gaafa guyyaan dhufe wanta jenna jedheetuma dhiifna alaa kullaan
amma isaan viidiyoo isaanii tokko dhaga'ee mormaa turan abu mormaa turaniyyuu an ka jedhe ani wallahi yoo haa ta'u isinin beeytanii akkuma warri asirraa nalaalu kun mumkin kadhattuu ta'uu mala mumkin kophaa kiyyaayyuu addisuma kanaa nama yaalchisuu danda'u isinin beeyta namunda caalatti dhiyaatanii hagas hundaami umrillee nama lafa bulee sadaqa namni baanu kanillee nama baay'ee walii qaqqabatee dhiise yoo amma sadaqa ufumaa namnummaan fuula kiyya fuula sadaqa waan ta'eef kenna malee dhiise qaata dhiise amaara wajjin jecha kana lamu hajattuun fedhu fuulli kiyya fuula sadaqaa akka jecha barbaada dhiise bolola duniyaa san jedhamu dhiifne gaafa humna qabnutti leenca kana kumaatamaa walitti guurre alhamdulillahi rabbillee barakaa keessa nuu kaa'e in qabna amma haga nama tokko duniyaa hin qabna jennu niyoo duniyaa dhabnellee hiriyyoota qabna amala qabna nama nu amanu haftaami anama haftaami ne jaalata hundisa haftaami gaafa si jaalate nama sitti si harkatti dhukkuse tokko irraa fuutetuma doolaara 500 irraa fuutetuma walii qabdee yaalta rakkoo miti nama qabda waan ta'eef amma ijoolleen keenna akka waan birrii kanatti naafitti hubatu ani mootu galanni jaraa maalafa bada abaaba bar isin bishaan aylaandii takkanaa bittanii haguma feetan yoo na jaalattan shukran yoo isin hin jenne koo hikafachuwal aadama bar qalbii si fedha bar nama wayitii waa gootee shukran galatoom yoo isin jenne sitti dhagaya hadiisu malle man kaana bikum ma'rufan fakaafi'uu jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam anamma wallahi bakkeen allah letanum siyabo ummanni kun baatii 4 birrii guuraa jira akkaawuntiin daqiiqa maxxanfama maali qiyaamammaan gabbuute boollommaan azaabaa tan guutam akkaawuntiin ijoollee raggaasaa bar jamraata ta'e bar dhagaa jamraataa kana bar kaabaa kibbarra addunyaan guutuun itti darbiti boolli jamraataan guutam taaqalaju dhani adeemsa fi tarkaanfii namni tarkaanfatu keessatti waan dangalchine dhimma oromummaatiif dhimma islaamummaa kanatti jala deeme hordofa namni ጊዜ asirra nalaalu gowwaa tiktok irraa beera wajjin akkana godhataa oolu jedha andazza አይደለም ጊዜ namni waa'ee ma oromoo kanatti akka malee faxine falaach qoraach azzaaj yeneen yoo namni jedhe jala deeme hiriyyaa kiyya maan taane mubaarak immaa bara kan akka kokkee wal qabne bara turkiisan kara islaamummaa kanatti illee ijoolleen dhuftee falaach qoraachin nuti sayfallahi almasluli jette bar ijoolleen asii gara asallam shaashafanee kana deemaniit ustaaz xaalibuun faa dura ta'anii jari madrakii ta'an fuula dura gaafa makkiyaa maammiyyoo faa miliyoona 10 kennite tawaan taalfanne siisaalfanne jette jedhan namittiin jarri kun deemee olomaa'ota kenna baha godhee fuula irratti bahaa jira namni fuula namaa duratti illee ba'uun bareeda barachuu dursa akhlaaqni inaan amma namni akkanaa namaa walitti bu'u hin jiru immediately target godhee amantii kiyya faarsee amantii biraan arrabsu yoo na tuqan arrabsa malee garuu yoo na tuqan hin arrabsa ofirraa akkaataa steeppi namni tarkaanfatu wajji tarkaanfadha garuu jireenya kiyya keessatti akka lafaa ka'ee islaamummaa faarsee kiristaanummaa arrabsee hin beeku ilma islaamati abba torbatti islaama nama abbaan kiyya aalimaati imaama gandaati hin beekan amma warri biyya keessa hunda beeka ijoolleen ta'e nama taree asirraa gadduudde ganda keenya daawwaa turanii dhaqanii tayyan namni hin beekne hin jiru amma namoonni asirratti sobanii muudii qaqqabatan malee amma warra asirra nama beekuun guutuun hin beekan faazarii ani leewta suuraa isaanii arganii horiyaa nama gaafuma akka kalee lolli ka'e suuraa gaddeebitee irratti calise hin beeka amma namoonni irratti dhiyaatu olomaa'onni baay'een baratan amma wal baratan abbaa doktora adeemtuma isaa illee baarakallaa ofii kun eessa affaa duraa salaatu eegalammaa kanatti fakkaate inna an kalaale tokko ummanni hawaasni akka hawaasatti galateeffatamuu qaba lama ijoolleen tuni balaa irra geettetti sabbaru
waan argatetti shakkaru leenno namni sabbare rabbi uhitti sabbare fi namni rabbi uhitti shakkare ka jannataati turutti kanuma wal qabne hadiisu makara in qarane amma faaxini imo keessa gangalatu tun in qarane in dhageeffatu gide isin ittimta waan salata nu qaraayisa isin jetti daawwa tokko itti hima ani rabbi rahmatu zani ha goru shayni ani irratti qaraay wallahi namuma akka keessanii kana guddaa kabiru sen janini loo irratti qaraanu ozo nuti alifa qaraanu membara rabaya daawwa imanun jara imbaynu war nuti mehimna ummatati kanaafi olama onni kenna gide ujolle qaraasiftan hadiisa xixiqqaa akka gaggababa itima waan tokko waan jireenya isaanii wallahi itima ana isin jere dirqama miti quraana buusun wallahi itima ana ma bar waan tokko ufitni so ana ma sheekkoto daa'iman ufitni so wara sirriin qarain maalif duraan xiqqishaa ta'eetini qarayan osoo quraanan qarain daawwa kitiman ana ma so membara raba insaan fadhu bar nama amansiisu beeka leenjisa kana jira arabaa isini galee kanaafi jazakallah khair waan nu irratti wallamne ujoollee tana yoo gorsu yoo yaadachiise tokko dhukkuba kanatti yoo sabbare rabbi irraa ajrii argata mucaan kun waan argate kanatti yoo shakkare ammallee rabbi irraa ajrii argataadha ummanni kunillee mootu waan godhe kanatti hin gammadaadha homa kana waan haganaattu lafa jennaan lakki afurraa osiquu didamee guyyaa kuran walta karakkarre manguddummaa guyyaa kuran ergadhe silkiin ka'uu dide dadhabnaan silkiin ka'uu dinnaan ani qopheeffadhee miidiyaarra dhufe ol bararii gabbararii allaatti duuti lafa jedhani nuti takka namaa wallollee mo'atamneen beeynu ummanni dhugaa jiru ka argemoo kaamalle lakki yero kakkitti qabatu dhabdu bar ummata kan hirina fi asdin namni lama yoo wallole kabadii tokko badii qaba qixxetti dhararamne kaballe fi iqirtaa jedhe dhiifama gaafate sila kalaas namni namarraa dhaabatu qaba yoo gafee nama jibbelle kaleessalle an jedhe dheengaddalle jedhe ammallee isinin jedhe amma kaleessa islaamaa miti isinin jedhe arra isinin deemee jettan duraanu hin dhufne an kaleessa isinitti hime warri amma asli nurraa oofe jettan wallahi ma qabrii qabaan jara kenna isinin sobu waa isinin wajjin almaxam hoppa la babaadis la namni akkas jedhe ufuma ansagalee ammallee kan isinitti himu yoo baasi jettan hin baasa gaafa lolli guddaan bu'e baasa sagalee ummata gowwaa kana irraa shaqqalanne hin deemna jarri jedhan qabaa ila asladdiin asirratti hin jetta isini galee kanaafi soboo jettan nama kuran isini galcha ka warri charchii addisuu charchii keessatti warri arge nama kudhan taaksii keessa yoo adaba walirra qabuu taate malee sheekota warra isin waliin daawwaa asirra gootan keessa nama taaksii biraa ta'ee yaabbate achi keessa dhagee jira maa wal sabna baabaaniin beekaa mungkin ustaaz Muhammadin jarjaraa beekuu dhabuun mala ustaaz Ibsaan hin beekanii ustaaz Raayyaan hin beekanii ustaazonni guutuun Itoophiyaa keessa jirtu hin beekan hundi keessan hin beektan hundi shayin hin beekne jiru addisuu mazmurii dhaggeeffatu namni sheekaa ka daa'iti taaksii biraa seenee ta'e osoo addisuu ta'uu hin beekin akkuma taaksii jedhee namni yaabbate eega karaa deeme gizee birrii kafaluuf ol jedhu arge kun dhugaa lafa jiru hin deemne durumaan dhufini ummatatti hima barakallahu fiikum shayni gaafsan gurra keetiin faadha geette qabrii qabda waan taateef himi gabbayi ani maqaa taaksii gochuun barbaadu akkasi dubbadhaa teessani ulfaadha galatooma guddaan dubbadhu ani dhaamsi kiyya dhaamsa obboleeyyan kiyya islaamaa guutumaa wanni dhaamuu barbaadu namni tokko yoo islaama ta'eetiin jedhe rabbiin maal jedha من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نمني تولتو دلقي لبو إساتي لبو موفيتي بدلقي نمني همتو دلقي اللي وتمرد دلقي جد ربنا موقع برن فيه كميل انتاني جد نمتوكو أصلي بجد اللي شادان ديبني أصلي بجد اللي وان دوبت ديبو فين كبو ورجتشا كسيجت يوجرات تنتو ديبي عجر كرما قباب سيتو كبرام مو مجا جد جدان مجا هاتي haaddu ka abbaan Tikutoo galchaa inni illee saahiba jaraati. Dhufee mucaa jedheen jedhan ka
abbeesi qabu kahatee si haaddu maaltu si dhibee boottaa jedhee jaan. Obboleeyyan kiyya. Dhimma ammaa tana deemamaaru viidiyoo mucaan kun samoona gadhiifataa ture irratti waan tokko akka nama tokkootti itti ilaalee irratti. Warri waliin taraa murtii guutuu galchaa inni illee saahiba jaraatti ramadaana keessa waliin soomaa turan. Ka koreen illee jiru. Ka warri ittaanu illee jiru. Ka warri waan kanaan arrabanfame illee jiru. Osoo jam'aan kun jiru ufii isaatii gabba'uun aslan jalqabu mallee hin taane. Lammaffaa ammoo waan hojjannu kana keessatti rabbii keenya haa sodaannu amaanaa Rabbiin irraa nu gaafata. Birriin takka ma waan afaan nu dubbanneen bakka wayii seennee bakki sun ammoo bakka haqan godhanne taanaan afoo Haaliqaati guyyaa qiyaamaa nuti irraa gaafatama. Warri waa gargaarsisu, warri du'aataa, warri dhimma wayii qabannee deemnu wallaahi billaahi afoo rabbiititti waan kanarraa yoo wanni sun bakka silaa akka rabbi jedhetti hin ta'initti rabbiin irraa nu gaafata. Kanas akka sirriitti hubannee ilaallee bira dhufu. Sadaffaa nama tokko nyaata tokko osoo hin bilchaanne nyaatan. Nama tokko osoo hin bilchaatin fuunee sadarkaa ulamaa'ota irra ol dabarsuu akka reeffamma ilmi keenya obboleessi keenya asliin jedhe kun waan mul'ataaru waan kanneen akka sirreeffannu isiniin jedha. Waan biraa ammoo obboleeyyan kiyya amantaan islaamaa garaajii miti. Garaajii makiinaa caccabe fidanii keessatti sirreeffatanii miti. Amantaan islaamaa obboleeyyan kiyya ammallee amantaa sa'aatii barbaadan seenanii sa'aatii fadhan keessaa bayanii miti. Amantaan islaamaa kabaja qaba. Adeemsa mataa ofii qaba. Amantaa islaamaatitti dhufuuf namni tokko dura uf ta'uu qaba. Haqa san beekuu qaba. Eega beekee dhufuu qaba. Tokko kana. Eega dhufeellee hoo nama kana fuuneeti itti gaafatamummaa guddaa kennuuf hin qabnu. Tun an du'aata kiyyaaf jedhaara. Anuma waliinuu. Guutuma islaamaa waliinuu. Itti gaafatamummaa kana daangaa wayii godhuudha qabna isiniin jedha. Gaafa dhimmooleen wayii galu mana bantee sa'a kam kee gubdee dhimma kanarratti yaada kennachuu keetiin yaada nu kennisiisuun ulamaa illee walitti qabdee mana kan kee mana nama maraa godhuu keetiin Asladdiin Muhammad Galatoomii rabbi umrii si haa dheeressuu baabaa keetiin illee rabbi wal si haa argisiisuu jedha inshaallah. Manni kan kee mana barakaa si haa ta'u mana ulfinnaa si haa ta'u ammallee rabbiin ol si haa fuudhu jaalala banii aadamillee rabbi si haa dabalu iimaana keessaa rabbi si haa kennu waa toleen nama katmiin isaa tolte katmii tee rabbi si haa tolchu ammoo waan tokko wanni an siidhaamu akka hangafaatittillee akka nama diiniyaatittillee waa wayii dhugaa jiru qabattee baatee dhugaa tana namoonni ulamaa asirraa argame abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu atuu karaa irraan kaati. Isate bara afona illa amma giddin funyana tutuqani darfa aidan igake na ka samale wallahi nduga dubacho tay nolle tani andu kabra haydar waan goote ati waajiba goote balleessaa wayituun balleessin maali jennaan wama namni tokko nama islaamata minaalbaata jarri kun diinii qabattee bar diinii jabaattee sababa sanii rabbi irraa waa argadhinnaaf goote malee jararraa waa argadhaaf hin goone sii galaami waan goote keessatti ufitti hin gaabbin fuulduraaf ammoo barumsa nu haa ta'u obboleeyyan kiyya hundi keessanuu rabbiin umrii isinaa dheeressu yoo adeemsa keenya sirreeffannee daawaa keenya keessatti tokko taanee akka deemnu isiniin jedha jazakallahu khairan barakallahu fiikum nadri assalamu alaykum tiguto assalamu alaykum abu kamera Canada de video ko arge ko faade Canada de Nadri jarake Nadri دكتوري في أستاذي بابا نبايزوي كتبة قوتني بيتني كتبة ومن مسجد قوتون تايدا كيف تا ما بيجا تواسايا أقولين كيف أقول نظريها إنك أمو نجا أبو تربان در بكذا مناما ولو لماري في مشكلة دبي كنا ركو جرا منام نفعل تام بيتو والله مناما ولو لي أدان كبان ودبده بوليزكي يمازو إرفتة إرفاقي ذيك وانال غمر كيسار هذا دبي مزر أنا بودا ولو لان دبي رتي متكاي روما رت عمله لولي دري كنا رت عمله سلا شيء رجل أيشي على كل حال تو غلطوما أنا والله تكابيتني أجندا ميديا كنا رت فادر برا باقي هذا كنا تولين جالدو garuu ta'ammaatun beeytanii na dhukkubsite an akka nama tokkootitti garaa na nyaatte kanaaf dubbatuudhaaf har'a asillee seene gabaabsee carraa kiyya dubbadhee nama birootiif dabarsa akkuma beeytanii yeroo miidiyaa kanarratti gareen shahaadaa osoo hin jalqabin dura
إن بيتني أصلين فاتلة أستاذ فاتلة أنا في أبو معاذ تو فيسبوك أنا رنا مسلم سيساتو أنا أستاذ ناصر وجه أستاذ ناصر أمزات نوصل سيدات ناصر أمزاتي أبو معاذ نسدين كوفا نمني غريش هذا كان الدرة ميديا كان رنا في دا إسلام ساتو على مناكو الرا كم سامبرين بيتا إنما شهادة كبادوسي سي مو في برسنا ما سيرو في إيشي في دا ما بريك فلان شهادة كبسي سلايو سامبرين غورون جراتي أنا أفتامي برجارتي تيا غورسي ملي لا غور إيش هو ده بيتا كسون دا جدا تاني غورت برابر إننا هنتوري أكاستوري بيتني روسني وانت سوني أما أمو هاجتي هو كان جارو أني فكينيا في وقاتا كمولا بكيستي نمشن تمي أفري قلت كرا فيسبوك بيجي كياتي في تيك توك كياتي شهادة كبسين رجانو باتني نما تكو دي غرسغورا جنة ميديا كان رفنين بي أما تكوفا ركون إيسا يجلسيتان إلكان إيسا ده بجناني إرجع ده وابين إيسا ده بجنان أمو دلجا ده بمال جرا مماكسين دعاته كأمسي رجايا ولتما ده من حواس مكين ورب ميديا كان رتي شهادة نما كبسين نجران كان رأي جلسي جله نمني تكو إسلام ما رفيجة چون برين غورا موفيك أبجة چون آمتي نما كليس إسلام ما رفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدي بر أسو سرفتون جل كبين جدي بيه أمانتي والبرك أبي أمانتي كريستانا الربسو نما تكيسو كيسو سير سلا جل كب إسلام ما يود فنمني أمانتي براتو تدرسا ور شهادة كبسيسو أمانتي برسيسو تدرس نمني أمانتي أسو همبرين أسو واهم بيكين أمانتي إسلام كان كيسو وقاشا نجاهتو سينتي أسو قرآن كتمين أسو واهم براتين وانتي نمتي دعوا قرن تقول لنجرو أتو هارا يجار كناف جل كب الرتي ورما أمانتي تفيدو كانتو أمانتي اللي برسيساني كأني inni sun darasama isaanii ta'uu qaba malee akkuma dhufeen qidaamee dhufee uhudii imaama ta'uun qabu ture. Wanti kun ka'umsarraa dogongorre asii eegala jechuudha. Lammaffaa dhugaa dubbatuuf amantiin islaamaa chaaritii wayyaa laatii miti ka jummaa sallamanii qidaamee ammoo BYD takka bitatanii nu deemnee jirra ka jedhan. Miskiina hedduutu jira amantii islaamaa kana keessa taa'ee olumaa meeqatu jira baadiyyaa meeqa keessatti. Ka konkolaataa ittiin deemu hin qabne darasaa 700 osoo qaraasisu meeqa konkolaataa binna shee Adam ifasiista defaate mittislam kama akkatti nama argatunin yaa itti sii dhufa aalima meeqa darasaa 700 qaraasisaa wallahi har'a darasaan wannaa keessa taa'anii bannaati sharaa keessa taa'anii kateessoo irra taa'an takka hin qabne lafa balaaxaa duwwaa kanarra taa'anii markaza islaamaa meeqa keessatti darasaan daaraa duwwaa kana seete qaraasisti aalimni isaan qaraasisu darasaa 700 qabatee soofaa tokkicha 20,030 bitamu kan irra taa'ee qaraasisu hin qabu. Har'a nu garuu miidiyaa kanarra wayyaa lama rafinnee birrii miiliyoona 10,20,30 itti guuraa qabeenya ummata islaamaatiin taphanna. Maaliif hawaasni kun miskiina waan nu jenneen nu jalaan ka'an nu garuu hoo waan qorannee osoo ummatatti hin dhiyeessin osoo qulqulleessinee ummatatti hin fidin eenyummaa nama sanaatu osoo seeraan hin bitin dhageettii qabnu fayyadamnee ummata keenya dararaa jirra hawaasa keenya miidhaa jirra nuyyuu rabbi ma'asiyaa irraa nu haa baraaru nu'u waan kana jalaa najaan baanu awwala silaa ka haqa godhatu masgiida meeqa jara keenya oromiyaa keessatti bakka garagaraa keessatti ol dhaabatee birri miiliyoona 5 miiliyoona 6 gaafatanii waggaa 6-7 minaaraan bichaa ol dhaabatee akkanatti duwwaa dhaabata ka qorqorroon qabdu nu'u har qidaamee islaama ta'ee uhudii birrii guuruufiif yaan kanaaf hirdinni nu bira jira keessattuu warri miidiyaa keessattuu ustaazonni keenya yoo rakkoon nama mudate nama jechuun namni hin dogongora hin gufata garuu irraa baratuu qaban rakkoo kanarraa boru dogongora sanii deebi'uu hin qaban rakkoon nu bira jira ummata islaamaa bira jira warra miidiyaa fayyadamu bira jira keessattuu ustaazota miidiyaa gubbaa jira abbaa argitan tokkoffaa ol fuutanii of biran dabarsina maaliif jalqaba baratee beekumsaan bakka san gahuu qaba malee dhufe maaf yookiin ammoo beekamtii maqabaaf isinii gabaabsa inni xumuraa ammoo osoo gaafa gaadii na dhooftanii fi ummatti hin taruudhaan osoo gaafa nama tokko kiristaana inni arrabsu islaamummatti dhufee gattaa'i amantiin keenya kanaa miti dogongortee jirta baakgiraawundii islaamaa qabattee maqaa islaamaa qabattee amantii namaan xureessini gaariis ta'ee badaas kaleessa keessa turtee dhufte adabadhu jennee nu afaan keessa qabne har'a islaamummaa dhufanii boruuf duuba deebi'anii waan barbaadanii naasaanii ture walumaa galatti gabaabsee qabxiin kiyya ijoon dogongorri nu bira jira warri shahaadaa qabsiistan awwala nama miidiyaa kana bobbaasu dura amantii islaamaa barsiisaa akkaataa salaataa barsiisaa akkaataa wudu'aa barsiisaa tafsiira barsiisaa waa erga amantii barateen booda gadi bahee da'awaa haa godhu yookaan immoo jaahilli waan haasa'u takka hin qabu
wallaalaan yoo haasa'e beekaan ammoo yoo hin us biyya wallaalaan keessa afaan banu keessatti ammoo beekaan iddoo hin qabaatu rakkoon guddaan kan aalimni da'awaa godhu hedduutu jira biyya keessa hin qabna olumaa'ii hedduu qabna wanti qidaamee sallamteen dhuftee nurraa iyyituuf hin qabdu qidaamee shaadaa qabatee uhudii da'awaa godhuuf tiktokii banatee gabbaa kanaaf dogongorri nu mudate nu bira jira tokkoo kennaan quba ofitti qabne ka qabeenya ummataatiin taphate warra miidiyaa warra ummanni jala dhaga'u warra birrii guuruu danda'u ka ammoo wayyaalaa karatartuu mara qabeenya ummataa bazabbasiisee amantii kennallee xiqqaasaa jiru warra shahaadaa nama qabsiisuu fi warra ofii callisee osoo isaan callisan wallaalaan akka haasoo godheedha galatoomaa irraa haa barannu boruufaa fooyyeffannu. Afaan kana gurbaa maalin jaadus hin jaaluti ani guyyaan angaafa viidiyoo akkanaa waraabee dubbadha. Arraan sin kenne obsi murtii. Lakki ittuma gajjabeesseef malee haasoo hin deemu. Wama nasriin jee kana qofa hojiitti hawaan biraatii miti. Ati itti hinaafte. Ustaazota hinaafte. Ustaazota ilmaan ragaatatti hinaaftu. Anaafati hinaaftu. Ahmad dubbadhu. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا فيا كيسني. هذا بوليسك يا أصلي غلطومي نسينسيسو كيفي. وانو ما غبابا تكون دبادن ديرسو. سبب سكران كران ديما. ماشي. أني إنقدر سقافني سينسلولو أن أتسرينغو نسين جنة. أكين سجدني. جلكبا غافتتا توك. Lama tak dapat kesan debat tita jadi si gafat deh. Itu ansur animo nama wani berat dekat techener kesini. Aci boda gaf. Sagalen kau jera. Sagalen ke sayo jerat le powering kawara debat dah tinggal. Wani kongkolaci sanjera bibi kana fida. Akin jadi. Gafa sana ani sinarrab sini silol leleti. Sababinsa ani wanu magababdun si gafat deh. Akin si jedhee gaafa sana an jechuudha. Gaafa teettaa dhattee la akkas hin jenne. Akkin jedhee asli. Eshi tole. Akkin si jedhee. Namaa itti gammachiisaa jettan. Yaadadha. Viidiyoo achirratti ijoolleen diina maal qabdii kiristaanni islaamaaf diinaa miti ammallee addisuun paastariidha malee sheekii miti isinin achirratti wallolle. Aye tole eshina basiga nantumura akkin jedheni jalqaba ati dhattee keessaan gaafattetta baabaa fattille dhaqee imeera ani gaaffiin koo kana waan biraa miti inni kan biraan immoo qaama wayitti dhaqattee in hirkisiini dhimma kana qaamatti hirkatu hin qabu waan kuni jedhe achi booda afaan keessa wal baane kana booda baalagee gadi bu'ettee ganna darbattee nan ba'e jenne nama sheekatiin baalagee jedhe walii galuu hin dandeenye isin jedhe. Tolesh rakkoon qabu. Bakka jaampi goona viidiyoo waraabamee jira rakkoon qabu. Amma yoo akka isin deema ukkachaa dhiifama isin zollome. Wallaahi na jetteetta sagalee jira asli. Afoo inaa lillaa ustaaz afoo inaa lillaa isin zollome. Naa dhiisaa rabbiif jecha. Afutu lillaa. Anu si isin. Jihaadarra waan jiru. Rakkoon qabu asli. Waa'ee dhimma kana wallaahi billaahi jechuudha arra. Yoo as jala jiraate namni ni duukaa isaa olee biyyarraati sitti himuu danda'a. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa jedhee nama gaafadhe dawwalee sila. Naman yoo eeyyama isaan ta'u nama sanaa nama sheekaati biyyaatti bilbilee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee waa hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa ture. Waan Nasriin amma haasa'u kana wallaahi jechuudha. Maqaa namaatuun hin dhahin ani gaafan. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa isin jenna maal isin ijaarre? Waaga yoo abbaan isaa dhufe nan haasaa rakkoon qabu. Sababiin ragaatati amma ette kana ragaatati amma akka ragaatti wanne itti dubbatti sagalee jira jette sana sagalicha dhagayeeran. Sagalicha dhagayee nama duukaa wallolee sagaleen kun eediiti. Dhuguman seedhaan asli amala koo keessaan kijiban beeku barin kijibu. Sagaleen kun eediiti dhannaan akkamitti eediitii ta'e. Ofii keessan akka barbaadanitti wal fudhachiisa ani garuu abadan hin fudhadhu jedheen tokko kana. Qabxii isa lammataa gaafa namni ji'a jaamoo ji'a torba dura gaafa namni islaama ta'u dididididhamee duukaa fiiguun sirrii miti. Sababii isaa wallaahi kana dura viidiyoo waraabeen jira viidiyoo ji'a torba 8 dura
ani yoon siqeequu barbaade namoota hedduu yoo barbaachise malee suuraa namaatuun fayyadamiin dubbii dubbadha waan hin dubbachuu barbaadu jechuudha. Sababiin amantaa islaamummaa kana Nabi Muhammadiin Rabbiin itti ol qabe malee isaaniin amantii islaamaa ol qabametu hin taane isaantu amantaa islaamaa kanaan Rabbiin ol qabe. Namoota hedduu amantaa islaamaatiin ol qabe malee Rabbiin namni amantii islaamaa ol qabe nam tokko hin jiru. Sittin hima dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hatta wallahi Heydar as keessa jirta maaliin si duukaa isaa turani kana dura dhimma kanaan wal qabsiise maaliin si jedhaa ture Heydar ati dubbachuu dandeessa. Waa baay'ee si taasaa ture. Ana akkaataan adeemsaa kunnaan taane daawaan amma taamu kunnaan taane arfii qajeelfachuu qaba namni faatihaa qajeelfachuu qaba de si taasaan ture. Gadi qabee tolchee si taasaan ture keessaan sidha kan hin bilbila daarektii. Membariitaa mana sheekotaa ta'e faate binti Islaam bakka biraatittuu waan qabdu miliyoona kennitaa membarii ta'uu sitti ulfaate koppiliinki sheer godhu markaza kun kana booda markaza yalla dubbadha. Amma wanti darbeera garuu wanta gara fuulduraaf wanti ta'uu qabu akki ta'uu qabu yaa ummata islaamaa dididiin nun barbaachisu baabaan illee dubbatan boleessi keenya Nasrii illee dubbate waa tokko dididiin nun barbaachisu dididiin wanti nuti didichinuuf hin jiru islaamummaa Nabi Muhammad irraati ka'ee addunyaa kana guutuu wal ga'e islaamummaan nama hedduu qaba nama sardofu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Abbaan barbaade amanee abbaan barbaade kafaree mataasaaf dhugaa dubbachuuf mataasaaf gabaabumatti mee Dr. Jeelaan fa'aarra viidiyoo tokko waraabeen turaniituma abdii eenyudha maqaan isaatu baddisuun kafariinu viidiyoo wayii waraabeen ture beektu gaaffii 4 kaaseen ture an addisuumini abdiif gaaffii 4 kaaseen ture dhaqaati gaaffii 4 sana dhaggeeffadha dhimma haadha manaasaa wal qabatee gaaffilee 4 kaasee ture dhimma namni muslimaa mana natti hin kireessu mana kiraayillee mana warra kiristaanaan ta'a jedhee jennaanii makiinaa tatti kireeffattee jirtu sana nama muslimaa moo nama kiristaanaa si kireesse maaliif jecha kana jetta jedhee keera poostiin waliigal wanti isinitti dubbadhu yaabboleewwan islaamaa Nasrii waan baay'ee kaaseera waan baay'ee an darasoonni rakkataa jiran an aali mudduu rakkataa jiran especially bakka amma engadda buqqaane kanaati darasoota 700 qabaadhe eshi mootii ko nan qabaabsaaf shirar mo'atteetta bakka khalaas ani guyyaa biraan dubbadharra maasalaam nama biraaf kenni Ana kemaleen haa ta'u akka maleen dhugaan haa ta'u dharaan haa ta'u by the way miidiyaa kanatti nama wallolee namni ammoo dadhabeen jiru akka ammaatitti. Amma fuula duratti mootummaa ta'uu yaada qaba. Ijoollee kiyya kana hunda isaanii ijaaree hidhachiisee biyya wayii ilaalee mafaqal mangistii irratti gaggeessuu barbaada jechuun Itoophiyaa miti kan Itoophiyaa bulchaa jiru soddaa kiyya ilaalee Eertiraallee osoo taate biyya xiqqoo akka Eertiraa Jibuutii kanneen mafaqal mangistii irratti garagalchina. Namni naasa'in eenyuun Ustaaz Arab الله وبركاته. Ustaz Arabiin kun kan diyaaspoora tokko sira. Waalaikum salaam. diyaaspoora nama isinii akkam nagaa? Nagaa fayyaa. جرة ما شاء الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Jalqabarratti carraanaa kennuu keessaniif hedduu galatooma. Rabbiin ilma namaa kana hundaa akkatti uume qaba. Walqixxeessee hin uumne hatta ambiyootuma isaatu ergamtootuma isaatu Rabbiin wal caalchise. Guyyaa guyyaarra caalchisee ji'a ji'arra caalchisee dachiillee Rabbiin dachirra caalchisee uumama isaa kana Rabbiin wal caalchisee uume. Asirratti duuba waan namni marra beekuu qabu Luqmaan al-Hakiim ilma isaa wajjin harree qabatanii deeman tokkoffaa irratti wanni bakka tanarraa ka'eefani waa'ee ebaluun akkana jedhee ebaluun faan akkana naan jedhanii ebaluun faantileen akkana jedhanii dubbiin takka bakka itti dhaabbattu hin qabdu yeroo baay'ee
asii bakka takkaa yoo deemte bakka takkatti yookaan hiikaa jijjiiratti yookaan ilaalcha jijjiiratti bas yookaan waa hedduu jijjiirataa deemte jechuudha. Wanni jechuu barbaade harree qabatanii osoo deemanii uummata wayiitirra dhufanii jennaan uummanni maal jedhaniin maali uummanni gowwaanii harree qabatanii deemanii fi rabbiin haa fe'ataniif haa yaabbataniif rabbiin uume. Lamaaniin lafa deemurra isaan keessaa tokko maaliif hin yaabbannee jennaan abbaan mucaa harreerra kaa'ee deemsatti dhufan. Uummata kana bira taranii magaalaa biraa uummata biraa bira yeroo dhufan ammoo uummanni biraallee maal jedhee maali mucaan gowwaan abbaa isaa kan nama guddaa lafa ofii harree yaabbataa jedhaniin. Dubbii sanallee bakka kennanii fi amma duuba lamaanii yaabbatanii jennaan illee ammallee uummata biraatirra illee dhufanii jennaan maal jedhaniin maali abbaan gowwaanii mucaa xiqqaa lafa ofii harree yaabbataa jennaan eegana ammoo lamaanii yaabbatanii harree makhluuqa kana miidhanii jennaan irraa bu'an waan jedhaniin du'a abbaa waan ilmaa waan jedheen yaa ilma kiyya waan warri duraallee jedhe dhageetti ka lammatallee dhageetti ka boodallee dhageetti. Kanaafuu gaara guddaa kana qottee fixuu gaara guddaa kana buqqiftee bakka takkarraa dhabamsiisuu dandeetta afaan namaa garuu hin dandeettu jedhaniin. Afaan namaa gara kamittuu jala bahuu hin dandeettu jennaanini asirra duuba waa hedduutu jechuun asirra